jedhee du'aayi teessan fudhadhee nan gala. Asirratti dhufee malee jechuudha kootu garas deebina garana deebina mee gadiin buuna mee oliin baana mee samii linnaa mee dachii linnaa ka jedhani. Hayyee deebii ani gabaabdu argitan abdi maa yoo as jala jiraate asuma jala jira namni fidaati alaallu kaasumatti egaa maal godhuu dheeressina. Mee isinuuni kabajaa nama kabajaa qabu dhufee haa dubbatu. Ish kun Abu Muraadillee mana kana keessa jira argatta. Abu Muraad waan qaamanillee isa bira jiru. Kun oomee Abu Muraaditti waan dubbate dubbadhu mabruuko. Omaa wanni lafarra harkisaniitiin hadda baru jedhaniitiin lafarra maranii fidan jedhu. Talafaa sanillee beekaraa sila afaanuma lamaanuma tana malee waan biraanu akkuma dura jenne sanii bara. Dhugaa. Kun Abu Muraadiin dubbisa. Argitan Abu Muraad mee dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا متى درا جتوني أسو كيان دبته بريدا أنا ترى ما أعرف وجدتني وأنت كان اللي وصلني ساعتي سنة أنا في أستاذ أبازرت ربي كان وصل دابي جنيني قريبونه أما وان في دبي كان أسو جتون متى هيني وان كان أمني في أرجان نتو أسو هنجريني إنه هندبيني ميديا هرت يا جوان تكونت ست همنتي حاجة قوية جمعات التنوتوري جنيني بيت أبوليس سوجين أبوليس اللي تداولي توري أما أبوليس ساعتي كانت أما وان كان دبتني أمني في أرجان نتو نتوان جرسي دي بسا كجنون إسين أما سردمتي تنيني أما اللي دي بتي والبات مالي وانا قافتن تكون جروبات أبو مراد دي فانا قافتن مي أوبسي كأما إسان وجينا ساجرا وان أبوليين تي يدلقتها بياباني وجدتها بياباني وانماني نيو أبوليين تي يفوريار كجلان ديما توفنشو لا أبوليس كيت اللي إني وان أبوليين تي ياكا جلان كان ديما إني هو من أبوليين تي لا وان في دقيقة شو قبل أبوليين كي يفوتني نمشي كنا جلهم في دينا أنا أبوليين كي يا بريكم أنا بشاني بري أبوليين كي يا كبدار كان كم تنفذ أبوليين تي يفوتني نمشي كنا جلان ديمنا نبيتنا عملا نمشي كنا نبيتن أزي ملك قدينك أزي مسكين الرجورة أزي ملك قدينك أتيني مسكين ميكا كهليا بوسا جرو أرجعتن مسكين ميكا كمان هيدا كيس جرو أرجعتن مسكين ميكا كوجا وجا تربة تفرج سيسي نمشي قبّات أبتة جرو أرجعتن أبو مراد دوغان وان نمشي كم كم قبّان أبتنا أزي مسكين الرجورة أزي نمو مسكين كارشله هيسي سجرا نمشي كون nama meeqa tu mana hidhaa keessa waggaan jatti murteeffamee jira nama meeqa tu mana hidhaa keessa waggaan afurii shan itti murteeffameetiin jira nama meeqa tu birri Itoophiyaa miliyoona 7 kan faltu malee hin baatu mootummaan wannooti xaxeetiin jira namichi birriidhaan uf bitee namicha birriidhaan uf kallalee jiraatu obboleeyyan tiyya fuutanii kilmaata obboleeyyan tiyya dubbii hin beeku anatu isaanii hangafa hundi isaanii anaa gadi waan dubbataniif waan dhiisan hin beeku duuti biyya ofii bilisummaa hadda biyyatti yoo galani waan barbaadan rakkoo hin qabu waan barbaadan ta'uu waan barbaadan wanna jechuu danda'an hadda obboleeyyan tiyya dhuftee osoo kilmaata ka aaree sa'aatii san mucaan kun dubbate osoo waliin baafatanii birrii 500 jettee obboleessa ofii kana gooteen maqaan nan dhiiswa argitanii birrii 500 jettee obboleessi kiyya namicha kanaan akka walitti dhufullee hin barbaadu akka walitti dubbatanillee hin barbaadu namichi hojiin isaa maal akka ta'e ni beektan nama lubbuu namaa nyaatee teessoo godhatee lubbuu namaa gubbaa jiru namichi ana waan barbaade na haa godhu kan asuma dhufee hin danda'u siif kennaa siif hin kennu naaf haa jedhu hin jedhu taanaan hojii biraan qabaan isa malee xumuradhe ganaa tasalphinnaa tabirootitu tabirootitu yaa dubbadhume Abu Muraad dhageessanii kiyyaa dubbadhu Asina bari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Amma wanni jiru maaltu jira beektanii uummata keenya. Gaafa duraallee ufuma lamaanii walii kennanii chaalenjii kana asii kenna jedheeni eeshi jettee walirraa fuudhanii akka nama wal beekuutti amma iddoo kana keessatti sodaan hin jira yookaan ammoo dhaaduun isa kana ammoo nu dhimma kennaa miti sodaa akkasii hin qabnu waan akkasii ammoo hin jiras yoo jiraates ammoo wanni sodaanu tokkos hin jiru maaliif dhiifama nu haa gaafattu jedhameera dhiifama maaliif nu arrabsite bakka nu arrabsite kana dhiifama nu haa gaafattu baatee miidiyaa banattee
dhiifama nu haa gaafattu jedhameera. Ka jedhe isa osoo hin taane eenyu Nasrii Aanoleetii fi numaan jedhe Nasrii Aanolee. Kanaafuu ammoo ani isii gaafadhee obbo Muraadii waliin gaafadhee yookaan ammoo obboleessa ishiitii gaafadhee deebii isinii deebifna boru sa'aatii sadiitti jennee wal biraa kaane. Hayyee waan akkanaati jennaan Nasrii ofii kiyyaatti balleesseera inni homaa nan goone dhiifama naqee qalee hin fidadhaaf hin gaafadha. Kanarraa hafe waan isa dhiifama isa gaafadhe tokko qabu halkan sa'a 48 hirriba kiyya dhabee chaalenjii kana hojjedheeraa fi danfa kiyya naa kennuun baata taanaan anaaf isa waliin dubbate dhimma kana keessa harka kaafadhu keessaa galii anarraa fudha galnaa kee gararraa fudhadhu inni fudhadhu biraa galii naan jette aniif obbo Muraadi aarii wal biraa kaane rabbi ka beeku bishaanuma isaan burcuqqoo buusanii namni guddaan kun naa kenne afaan hin qabne bira gadhiisee liiftii seenee biraa bu'ee gara mana jiruutitti gali'a. Wanni jiru kana nama sodaachisu maal jechuu kana kasanii rakkoon qabu akkuma waliin oleedhani. Wanta kan Haatu murateen. waa'ee kiyyaa bisa keessaa taati qoy. Waa'ee kiyyaa isaa keessaa bahi. Ina tokkoffaa ina laali ina waan tokko waan isin galuu qabu. Qoy sabur laali tokkoffaa dhaga'i. Ina tokkoffaa dhageettan yaa jama inni obboleessi amma fakkeenya fi akka obbolummaa dhimma kana jechuun akka jaarsummaa hitti kan namitti balleessite illee hoo qabaatte ana bakka isii jechuudha bu'ee dhiifama gaafata nullee bakka keetu yoo dhiifama gaafannaa ka jennuun nu itti balleessite nama kanaasir illee itti yakkite hin dharrafsite jechuudha waan inni hin qabne jetteeni ka jedhamu nu jennee jirra akka nama tokkootti ina qoy ka sabur ka biraa immoo jechuudha ammallee obboleessi keetillee sii galee laala amma waan biraa dhimma biraatiif ani yeroo hundaayyuu dhimma isiitiif itti gaafatamama osoo hin taane dhimma ammaa kanaafi dubbiin kun haa dhaabattu namni kun warra balbala tokkooti obboleettiiti yoo danda'e ni gaafadha yoo dadhabe immoo itti dhiisa wanta kana immoo jechuun dhaqnee hin gaafanna jennaan dhaqee gaafate dubbiin immoo achitti abbaan Abdallaa san dawwallee fi turre isaan achitti taa'aniitiin hin jiran san irraa hin beeynu kanaafi amma wanti godhamuu qabu haati faati illee jechuudha wanta kana dubbii kana namni ka barbaadu dubbiin kun akka dhaabatu dubbiin kun asumatti akka dhaabatu obboleeyyan isii miskiina dalagatuuf biyyaa baate immoo dhimma kana keessatti wanni isii seensisu tokkos hin jiru yoo danda'an obboleettii ofii gara malee yoo namatti dhufte obboleettii ofii qabachuudha dadhabanii hoo jiran immoo itti dhiisuudha jarrillee riskii barbaadata akkuma nama kamiitu dhufte kana waan ta'eefi warri amma as keessatti dubbii kana keessatti dubbataa jirtan waan jiru akkaataa jiruun sirreessaa dubbadha yoo dadhabameetiin jedhe taate namni kanama itti aanu jira ha jedhamu kanaaf dubbatan malee wanni biraa kan as keessatti dubbiin biraa jiru tokko hin jiru. Abu Muraad. Wayye. Mee dubbii tana dubbadha waggaa jettu inni kallattiidhaan battara sanatti dhufee waan jirtu waan kaleessa waliin dubbatan san waliin dubbachuu hin danda'amoo hin danda'anidha yoo battara sana dubbadhaa jettu mee akkam dubbiin sun akkam laalti? Laa ani jechuun ka akkaataa battalatti osoo hin taane nu akkaataan ka jedhamu taate laal namni warri asitti Dubaayin keessatti dubbii kana namni dubbatee walitti qabamanii dubbatan dubbii kana jechuudha sirna malee nama kana yakkite sirna malee nama kana jechuudha ka arrabsiteetiin jette kanaafi wanti kun jechuun haa xumuramu isillee yoo itti yakkite dhiifama haa gaafattu ka jedhamu dubbatame. Isiin kana immoo dhiifama hin gaafadhu jettee gabbaatee dubbatte kanaafuyyuu akkaataa dubbiin dhugaan jirtutti jechuudha dhugaa jirtutti akkaataa jirtuun nama kana iddoo isaa iddoo itti gootanis micattii sanatu itti yakkemo nama kana itti yakke ka jettan isin waan kana jechuun jaarsi jidduu kana jiru sirreessuu qaba wanni kana haqa jirtuun murteessuu qabdan. Mee jaarsota dubbii kana jirru miti isintu battala jira isintu nama kana waliin jira murtiin isinirra geettanii biraa kaatan maaliree amma. Nama kana kunoo bira turtanii waliin teettanii waan sana ilaalaa turtanii murtiin irra geettanii kaatan murtiin nu kaanne isii amma nu badisaa miti. Inni hin jenne laalina waan ofiisitti hima. Inni waan tokko wanni jedhe tokko hin jiru. Maamman Nuur wanni waluu agarree qaama waan inni waliin waa tokko dubbate tokko hin jiru. Abu Muraad. Wayye. Taadaa eenyuun irraa dubbattanii. Ifama mee haadha maarri akkana godhaa lama maarri dubbiin gabaabduu biyyatu iyyituu jetti Oromoo yoo mammaaytu. Maarri hatti battalatti adeebitu wanni nama waliif fide qarallee haqa. Hayitti sun doolcheedha waan walii galanii walii galteen sun battalatti adeebi'u
ta'araara achi booda dhiifama faraarri tokkuma wal qabata. Sana achi booda haqa battalat deebisa as galcha haqa mucayyoo ka gabbaatee himatteef dhiifama wanni dursu haqa isiiti. Namni eega wal himate hayti sun battalat dhiyaattee haatti sun abbaa galtee kaatee araarri dhufa. Araarri dhiifamuma kana. Sani dubartiin dhiiraawwaa jetti hin gaafattu san itti deebinee laalla. Haqa mucattiin himatte as galcha eega nu jirti jedhan. Hayti sun jirtullee nullee nu martuu beeka hawaasni martuu beeka. Mucattii tana fidanii waan kana kennu dhugaan hambaallee akkasirti haqasii as galcha. Hayti isii eega as galte isiin haati faatee waan san cabsitee gabbaatee ma waan san baxabbattee eessa geettiin ilaalanii haqa isii battalat deebisaa dhugaan akkasirti as fidaa birrii. Kadhiifamaa achi booda hin laalanii dura eega dhugaan abbaa galte araarri jira. Dhiifamaaf araarri wal maddii deema waan ta'eef bakka dhugaan wanni himatame qabeenyi himatame wanni walii mallatteessa wanni kun hawaasa mara dhagahee qabeenyi himatame kun dhufee battalatti hin argametti akkamitti dhiifama haa gaafattuu jedhanii waan jedhamuunuyyuu hin malle jechuu akkuma seera aaloo hambaasetti illee arsiititti illee dura dhugaa isiisan as kenna. Asfida. Bar amma bari mabruk bar dhageeffadha bar Nasriin amma kaleessa asitti dhufee walitti buune kaleessa illee ofumaa dhufee tokkoo fi tokko aachaadha jedhe. Isa hin genne bar kaleessa illee waan kana Nasriidha kan itti nagalchee jedhe sheeritti godhan. Sheeritti godhanii yennaan fiigee dhufe ababaa ol darbe ol galchan. Ol galchanii tajaajilanii dubbiin aachaadha jedhe dhufe. Ofumaa kaleessa illee afaan na barbaade Nasriin. Ragidanii ofumaan afaan na barbaade. Walitti baafanne walitti dubbanne haa an balleessu haa inni balleessu laalaa keessatti isin takka lammaffaa haddallee kaameraa duuba taa'ee maal jedha jedhanii dhiifama haa gaafattuu jedhan bal'ama Nuuraddiin bar bakka namichattiin bakkattuu hin argamne bar inni bakkattuu hin argamne boosa kaa inni bakkattuu hin argamne argitanii jecha midhaan fayyadamini ela dubbiin lafa jirtu asaa fidanii mal'aati wanni barbaadu mallaqa keetii mati wanni dhiifama haa gaafattuu gabbaatee dhiifama haa gaafattuu jedha nunni Nasriidha. Maal argee maalirratti dubbii dhiifama haa gaafattuu jedha Nasriin. San qofa naa hima. Sanuma jedhaa irraa baramu dhiifama gaafadhamoo eenyu dhiifama gaafata. Waan garagaraati waan waliin qabanne ka dhiifamaa itti dhufanii dhiifamni araara eega horiin battalatti dhufe. Horii san battalaas fida Abu Muraad biyya san keessa jirtanii nama kanas itti kalooftanii wanni wali kennan dhoosaanii miti gola walitti hin kennin hawaasa kana irratti waan san walii mallatteessanii wali kennanii mallaqee mucattii as fida. Achi booda hanqinni yaada faatee bira jiraaf warra waan kana godhe bira jiraa hin laallaasuma jira.